baay'ee jira. Maana dinqisiisee ani keessumadha. Ala dhufe. Nama hedduu achitti nan beeku garuu na keessumsiisan. Sirriitti nama keessumsiisa. Keessummeessu sirriitti beekan baala keessatti. Akkam jirtu daawwattoota qophii dhangaa. Qophii dhangaarraatiif keessummaa tokko qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan kun afaan Oromoo ni dubbata. Waa'ee aadaa Oromoo tokko nutti himuudhaaf qophaa'ee jira. Isa wajjin turtii goonutti akka bashannantan abdii qaba. Mee jalqaba maqaa kee? Ni tarree Studio jedhama. Tarree eessa biyyi dhaloota kee? Toon Norweedha. Achi dhaladhee achilee guddadhe. Gara Itoophiyaa yoom dhufte? Akka lakkoofsa Firendii 1999 dhufe. Mee amma eessa jirta mee ati maal hojjetaa jirta? Egaa dhufe Baalee deemee hagammas illee achi jira. Manni keenya jiranni keenya raayittuu aanaa raayittuu jechuun ginnirii gaad jechuudha. Namoonni tokko kan waa'ee keenyatti himan taateen dafee afaan Oromoo baratee haadha isaa wajjin jedhama. Akkamitti rakkisnee jalqaba afaan Oromoo barachuudhaaf? Nama rakkisa garuu waan tokko barbaachisa afaan barachuudhaaf sobda malee. Yoo saratte hin barattu. Amma caala karaa barachuu fi uummata waliin taa'uu fi uummata waliin haasa'uu fi kana yoo hin goone bakka hin barattu. Nama tokko kitaaba baratta. Kuni gaariidha garuu irra caala barbaachisa uummata wajjin qunnamuu barbaachisa muuxannoo argachuuf akkas. Mee jalqabaas Finfinneetti barsiisaadhaan akka jalqabde dhaga'e. Kanaan dura waa'ee Itoophiyaa akkasumas waa'ee uummata Oromoo wanti dhageettee jira? Baay'ee miti. Baay'een amma biyya alatti kadaga wannoo kan beekamaa kan mootummaa Itoophiyaa kan dur kan Haile Sillaasee kan mootummaa kan isaan durillee kan beekamaa biyya alatti waa'ee gosi adda addaa keessa kan jiru akkasumas hin beekamu. Oromoon waan hin beekamaa garuu fokkisee akkasumas hin jiru. Mee as Finfinneetti akkamitti barsiisaa qaxarattee barachuu jalqabde? Mana barumsaatti immoo barsiisaa qaxarattee afaan barachuu kan eegalte asitti? Wayita garee afaan mana barumsaa kan makkaneessa jiru achi jalqabne sirna giraamarii afaan Oromoo barannee ji'a 2 yookiin 3 barannee akkasuma bakka Baalee deemne. Akkami giraamariin isaa kan Ingiliffaatiin walitti qabdee walaaltu maal fakkaata? Wannoon isaa walitti dhufeenyi isaa akkamii? Xiqqoon addaa garuu maal jenna? Inni ulfaata. Amma kan ulfaatu giraamariin stricti miti. Amma giraamariin jiru kan barreeffamaa garuu wayita dubbattu karaa baay'ee jira. Haala baay'ee jira. Minaalba jecha tokko akkan akka dubbataa jedhanii kitaaba keessatti piraaktisii garuu haala baay'ee jira. Haala baay'eetu dubbatama. Mee giraamaroota keessaa jechi tokko kan yaadattu jira? Jechuun akkanumaan akka fakkeenyaatti akkana jechuun akkana waan jiru gara Ingiliffaatti afaan Oromootirraa gara Ingiliffaa. Amma verbii kan afaan Oromootti hima duubatti dhufa. Kan Ingiliffatti fuuldura dhufa. Kanaaf amma hima Oromoo afaan Oromoottiin hin dheeratta. Verbiin isaanii duuba dhufa kun nama rakkisa. Mee as erga dhufteen booda Baalee deemuudhaaf maaliif filatte? Achi deemnee amma hojiin akka misooma jalqabuuf jedhanii akka NGO Baalee gad dhufe garuu wannoo aadaan Oromoo seenaan Oromoo amantii achi kan jiru illee wannoo maal jedhama barachuuf fedhii keessa uumame. Kanaaf nama gammachiisa.
aadaan uummataa achi jiru ka jiru sirriitti nama gammachiisa. Fuudhaa heerumni jira. Akkasumas immoo yeroo cidhaatiin alattis akkanumaan uffanni aadaa, nyaanni aadaa kun jira. Mee waa'ee kana tokko natti himuu dandeessaa? Waa'ee nyaataa, waa'ee uffataa, waa'ee sirba aadaa. Hin danda'amaa garuu rakkoon aadaan Oromoo baay'ee bal'aadha. Amma akka seenaa Oromoon illee baay'ee bal'aadha. Fakkeenyaaf amma gargurummaa jira illee. Amma baala keessa baddaan jira, gammoojjiin jira, gadabin jira. Amma baala keessa illee gargurummaa guddaa jira. Amma waa'ee fuudhaa heerumaa imma jira garuu jijjiirameera jira. Fakkeenyaaf baadiyyaa akka aadaa hordofanii. Kabaa magaalaa garuu xiqqoo modernizationii ima yaaddu dhufe. Kanaaf aadaa sirriitti argachuudhaaf baay'ee deemuu barbaachisa. Magaalaa fagoo irra deemuu barbaachisa. Biyyi kanatti sirriitti hordof jira. Biyya gammoojjii fakkeenyaaf raayiduu. Yeroo achitti sirriitti akka aadaa hordofaa jirani. Magaalaa garuu hagammaara akka aadaa hin jiru. Kanaaf maal godhuu qaba? Amma aadaan baadiyyaa jira. Magaalaa keessattis aadaan kun jiraachuu qaba, dagaaguu qaba. Mee dargaggoonni maal godhuu qaban yookiin uummanni maal godhuu qaba jettaati? Akka gorsaatti. Akka gorsaatti murtii kiyya miti garuu ani murteessuu hin danda'u. Garuu kan yaadatti yoo ofii beekanii maal jedhanii nama tokko afaan osoo hin beekin, aadaa of hin beekin, seenaa of hin beekin nama jama. Ijaan qabu. Kanaaf ilaalcha kiyya dargaggoonni yoo aadaan ofii isaanii yoo beekanii, yoo qo'atanii, maguddoo irraa yoo argatanii, information argatanii, baratanii eegasaan hordofuu danda'an. Garuu kana gorsa murtii hin danda'u. Murteessuu hin danda'u. Tole mee wanti si dinqisiisu, wanti si ajaa'ibsiisu maal inni wanti argite jira? Baay'een jira. Maal dinqisiise ani keessummaadha. Ala dhufe. Nama hedduu achitti midhaan nan beeku. Garuu na keessumsiisan. Sirriitti nama keessumsiisa. Keessummeessuu sirriitti beekan baala keessatti. Akka aadaatti amma argina yoo nama tokko yoo dhuftee bakka shaayii afeera, nyaata si afeera, waan gaariidha. Amma ani haawaadha. Garuu akka warri isaaniitti na fudhatanii. Akka firaa godhanii sirriidha. Akkas godhanii. Hangam turte tabaale? Amma barana waggaa jaha kiyya. Amma jalqaba waggaa afur ture. Eegasaan biyyatti deebine. Amma eega deebine as minaalbaat waggaa lama amma bakee. Mee keemmoo asumarratti dhiisee haa xurraa keessa akkuma kee afaan Oromoo dubbattii jedhama kun akkami? Na jaala dubbatti. Na jaala dubbatti. Maarri gara fuulduraatti argannee keessummaa dhangaa godhachuu dandeenya? Hin danda'ama. Hin danda'ama. Iddoo jirtu kanatti maal qorataatu hin jirta? Waa'ee maalitti kanatti qorannoo godhaa? Qorannoo kiyyaa dooktarii ta'uu fi PhD jechuudha. Ani waggaa 3 jalqabe. Fookisii kiyyaa seenaa amantii Islaamaa baala keessatti. Seenaa amantii Islaamaa yoo jennu aadaan Oromoo seenaa Oromoo hin tuqa. Akkamitti dhuftee amantii Islaamaa akkamitti dhufee karaa kamiin dhufee eega dhuufammoo haga ammatti sadarkaa kamtu ga'e kuni qo'ataa jira akkamitti deemsan isaanii.
irra caala garuu fokusii seenaa amantii islaamaa baay'ee keessatti